هدامي دراrini هدامي دراrini Minnesota me share goda Minnesota nga namni dilli askezi yetangu share goda ummata Minnesota tinga Minnesota arra maqaa keenya falmachuu qabna arra ilmaan nu dhufee jechuudha jaawar nuti ilma keenya nu guddifate addunyaadhaaf gumaachee jechuudha Minnesota wanni ittiin dhaadatu tan gaafa dheengadde inni Nairobi ittiin eebisa juwaani nambarre isilaala ozoo Minnesota si guddifte addunyaa si badhaaf addunyaa si kennite jirtuuti akkamitti Nairobi nurraa eebifte jeetiin mormuu ture jechuudha sigale Rabbiin Jarmaniif qoodee Jarman kun beeyta Awurooppaan kun ajaa'iba qabdi beeyta Awurooppaan tun ajaa'iba qabdi هدامي دراrini jawwee keenya qorensi waraanini hadawe naanin jaawar Muhammad injifannoo malee duuban deebiini yoo ustemmoo wal dhabnaa beeki jetti walleen wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh هدامي دراrini أنامي برميكي يونسو والله professional به جو أمد ألوني دفولين برغ ندوبا هدامي دراrini جاني تمو هوغنا ساني خغافسي أورينسي ورانيني أوه جاني سيكل هي برنم مني حررقي خل متى جايباتي والله مي إلي عراف ماشو تيني سني إلي ولا عراف مي إللي أولارا ماشو جاللا جا سيجل ماشو دنيا غورنسي ورانيني أناوي إندان ماشو دنيا غورنسي ورانيني جاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا جان دفتني أرى هنغابو قبنا ورى أما سينا جرت هنغابو تلفني ديمو جرى إسن هنغابو نبتني من قامتي نفني ديمو جرى Gaafis in kabisa bi gubdan sani san ufaddeetin deema barsheenu kun sheekuma ajaa'ibaati hayye amma itti seenna yeroon qabnu maaliif arra xiisummaa jabduu nurra jira Minnesotaani yeroon qabnu arraga xiisummaa teenya simachuu yaa'u jirra irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota Facebook sheekka abbutaa baga hundi keessanuu dhuftanii nagaan simfuu booda amma gara sagantaa khiyyaatiin seenaa arra kuma beekamu Minnesota ilmi keessan abo doctor suuraateetiin tolfadhayee naaboo diddini gubatte footonte نقولت Minnesota جاور محمد Minnesota داف المعداتي أكما بيكم Minnesotaan الرمقا خيسا فالماتشو قبدني جاور محمد أسيب قد دفتني أسيب برسيفتني تي الدنيا فقماتشي تني يجو أكما الدنيا فكينيا تاتن الراس فكينيا تاتني مولجو قبدني أكاشي كابوتا خطاب مينم نينغابو فتوي شي كابوتا دروجرا هنغابو جنة خطابه قوتو فنيا وجرا سيقول سينا دلائنا جنتي سينا دلائنا جنتي سيقول Minnesotaan ilma keessanii isinii dhufee jechu ilma keenyaan nu dhufee jechu ilma abbaan haati obboleettiin akkatti simattu isinii beekaa jechu siyale ilma keeka duula bee sii dhufe injifattee dhuftemo injifatamtee dhuftemo injifachuuf maal qopheeffatte siyale ilma kee so'aalachuun gaariidha jechu asumarratti osooniin dubbittiin seenne dura gaafii hoggi gaafattalla Oromootii miti qodammaqa gaafii miidiyaa nama ciniinfachiiftu faana man gaafatina laal mee gaafii tanaas baradha laal gaafii suutatti namni walitti hasaasee gurratti wal gaafachuu qabuu fi sigale waan sabaa sablammii tanafaa keessumaahu suuta gurratti wal hasaasa la mee siyaasaa tanaas baradha ak miidiyuma irratti gartee namni kunfaan namni ka jaawar kunfaan namni hayyoonni kun gurguddaan kun ummata biyya bulchuu deemu sigale asumaa dhufteetuma Oromiyaan ni muramti moo muramtu hinji amu kasiisu sigale namni gartee pilaana lafaa qaba meelaal rifeensa tokko nama biratti haaddatanii tokkommoo kophatti haaddatanii yaa Oromooti yaa understand godha rabbi sodaadhaati
waa understand godha akkanuma dhuftanii mirga qabnaa jettaniituma biyya tana namni namatu kunjiruu sigale jettaniituma gartanii dhuftanii hin faca'ina soo saniifu mee tanaas wal barsiifadha hoggi gaafii gaafattaniis gaafii dubbatamtuu taatu Jaawar bar ilma keeti adabachuu dandeessa bar sigale Jaawar bar nama yoo ati xumatte si dhageeffatu abiyyi seete khayoo ati xumatte si tuffatu sikkof enjoy itti godhu nama jeesee biqiltuun irra dhaabaa biqiltuun sun hagaaddisa taatuu fi isa seete isaa miti lakkee nama yoo ati xumatte illee si dhageeffatu jechuudha gurbaa kanaan sirriitti itti dhiyeenyaan hin beekaa jechuudha durirraa qabee isinuun ni beektan so nama gartee haartiin isaa hugii dhaawamtu oromoodhaaf dhaawamtu gartee gaafa duraa sannu harkaa jarjareeti dura dhaabbanni malee gartee isa dura dhaabbachuun isa leenjiftee as baatee usii leenjiftee gurbaan akka qirame namicha ballicha manzaraa kaayyatee dhiyeessisan faa riyoo wanti san isinii barreesseetiin jiraamee gabboo alaala bar gaafii inni namichi sun dhiyeesseef akkatti Jaawar deebise Oromoon tun nasiibuma qabdi hayyoota keessaa finnee soggii jan qarakkanaa kana rabbi as baasaa jechuudha soo saniifuu hoggii gaafii wal gaafattan gaafii diinni nama gaafatu faa mirga qabdan garuu Jaawar deebisaaf qophiidha an gartee akkuma ilma keessanitti isinitti hime malee waan feetan yoo gaafattan nama gartee gaafii sodaatuu miti hooggantoota Oromoo keessa namni gaafiin sodaanne Jaawar mamma qofa sigale Jaawar miidiyuma abbaa federetti abiyyimma addunyaa bulcha maarree bulcha jetteeti gartee faarsee bulummaan numaa jaaree bar faarsee bulaa tana sigale gara maanu dhiifama isin gaafanna waan akkanaa isin ijaaruu keenya sigale wannummaan nuti walii qaqqabnee biyya alaa tanaa fi keessatti jaarre gartee immoo waccutun sigale mee abiyyi miidiyu Jaawaruma hojii utaa'ee interview haa godhanii abbummaan fedhe hin godhanii jechuudha gaafiin danda'an deebisaan danda'an ni boo'an sigale yoo ati gaafiin taane gaafatte milishaa isa kutte dalagaan ta'e maali janii milishaa kan sigale so saniifuu Jaawar Maamman nama gaafii sodaatu miti ani gartee akkuma ilma keessanittiin isin gorse malee waan feetan gaafachuu dandeessan nama gaafii sodaatu miti osoo gaafii sodaachuu baate laayif irra kaa'ee sigale laayif irra kaa'ee taa'ee haasa'uu jechuu sigale saniifuu nama gaafii sodaatu miti garuu isin akka ilma keessanitti ilma keessan gartee waa hunda keessaa gad hin diddiisina sigale waa hunda keessaa gad hin diddiisina wanni isin dhaamu tanumaa jechuu inni nu nama diddiguu miti keessaa gad hin diddiisina sigale eegaan hangana jeebooda Minnesotatti hin deeba Minnesota mee sheer godhaa Minnesota hangaa namni dilli as keessi jettan kun sheer godhaa uummata Minnesotaatiin gaa Minnesota arra maqaa keenya falmachuu qabna arra ilmaan nu dhufee jechuudha Jaawar nuti ilma keenya nu guddifatee addunyaadhaaf gumaachee jechuudha Minnesota wanni ittiin dhaadatu tan gaafa dheengadde inni Naayiroobitti eebisa juwaani nan barreesse laala ozoo Minnesotaan si guddiftee addunyaa si badhaaf addunyaa si kennite jirtuuti akkamitti Naayiroobiin nurraa eebifte jeetiin mormuu ture jechuudha sigale Rabbiin Jarmaniif qoodee Jarman kun beeyta Awurooppaan kun ajaa'iba qabdi beeyta Awurooppaan ture ajaa'iba qabdi maaliif Jaawar gaafa biyya galuu deemus Awurooppaarraa nu lallabe Minnesotaan ittiin dhiiftu beeyta Minnesotaan ittiin dhiiftu waan ta'eef achi nu lallabee gartee ichi rasaasa guuttatee asin nu dhufe gaa waraana guuttatee dhufe nama rasaasaan guuttatee dhufe sodaa dura dhaabbachuu dadhabnee boohaan geggeessinee jechuudha mootummaan PP haa galatoomtu nu deebiftee ilmi keenya deebi'ee eega ilmi kee deebi'e akkatti simattu nagaarra dacha waan amma dura Awurooppaa fi kana hunda keessa deemaa ture dachaadhaan garsiisu qabda Minnesota sigale tokkoffaa ilma keessi gale lammaffaa hayyuu keessi dhufe sadaffaa hayyuu Itoophiyaa guutuu dhufe afraffaa ka Afrikaa dhufe ka addunyaa sigale nama addunyaa tanarra deemee waa xiinxaluu ture nama beeytota addunyaan tun qabdurraa waa barachuu ture ilma gartee waa hunda wali qabatee si dhufe waan ta'eef Minnesota akka itti simattu maqaa keekkatti falmattu arras ilaallaa jechuudha so saniifuu warri qoree akka beekamu gaalaal isin yeroo hunda rakkoon
Oromoo tun beeta makroonuma qofan dhiyeessin alaal makroonuma qofa makroonii paastaa sigale nijiraami ruuza haza wal injeera haza wal hilwa sigale kulli shay qudratul salati ya bararabni sigale mallattuun gartee hudduu gurguddootuun gartee barraa jechuudha afaan Oromooti gartee nama uggii nama dura deemee gartee sheekka abbuutaa fa'aa dura deemanii uggii waa sosossoosu dubra waa sosossoosu kana onnee nu kaasee akka gartee hingaabuu kana gartee dachaan binnu nu godhu sigale ichirra kaayaa malee gartee ummata hidhii tuulee ija keessa ummata laalu sigale kanaa wajji walloon lamoo nuti hingaabuu bitan obboleessu warri horee hunda maqaa yeroo hunda uggiin isinitti gaafa namichi abiyyi sun as dhufuus laalaa nurraa dura kaa jennaan fuutanii gartee ummata jajallaa kana dura keeysanii amaarri Los Angelesitti fideeti laaba dubra kana ka akkam dura dhaabe sigale akka haruurisaa nu dura namichi eega gaafa samaara jala qutte tarabbitti amaarri nu jalaa fijee kadhachuu jira amma sanutti deebisin alaalisin la Minnesootaati yeegala makroonii paastaa wal keessanii jiraame hariifa godhaati sigale gabaabdu asin dhaabde qalloo asin furdoo kamarmeela achiin sigale sootu waa hundanuu qaba alhamdulillah jechuudha guddina keenya harkisiisa furdoo qabaachuun qalloo qabaachuun sigale kun guddina keenya harkisiisa malee nun xiqqeessu waan ta'eef sigale ijraami gaa sigale akshiina jijjiiraa ijoolleen koreedha sheyni beeytaa nama yaada kennatu mutimma sadarkaa horee sanirraa ol guddannee jira sadarkaa mootummaarra jira waan ta'eef waan isin gootan sigale isinitti gatimuun sigale Minnesootaati ya dirqamaa jechuudha sigale amma mana nyaataa keessa maaliif dubra qaqalloo biriidduu tana kaayanii hoggi isin dhuftee maal nyaatta jette ati bari isi nyaatta moo nyaata kana nyaatta duru maallaa gannayte maaliif addunyaan hoteela akkas goote sigale yaada hoggi waa gurgurtan gurgura jechuun gurgura sigale dalagaan dalaga kitaaba kana gurguruuf yaana sigale Minnesootaa rikardii cabsuuf yaana sigale asuma agartee dardarri qamaachaan kun nu keessaan fiigoo zoon hin taane dubiri maal barbaadan sheekoo yettee dhuftee hoggi isin nagaafate wahuma kitaabuma san hammaarii fidi jaallaa shiini darasoonni sheekaatis so saniifu laal isinis gaa hariifaan hoggi waa gootan waa godhaan isiniin jaalaa warri koreetis gartee dubbiin warqa walitti laaqidha akka gaafa kan nu kasaartan sani nun kasaarinaati nijiraami Minnesootaati gartee waan akkasii goggodhaan isiniin jee waan akkasii goggodhaa waan akka ijoolleen biyya arabaa gootu ijoolleen biyya arabaa sun faan bara dubra kana lafa burtukaana fakkaatu kulli shay'in min al-hilwa kan arabni jee kallalaalu kana imaamata kana akkana godhaati lallaalu kana achi dhadhaabdee hoggiitun ichi aadaa Oromoo tana gajjettu Oromummaan tun samii garroobde moo dachii dhufte jee araboonni hundaan ka konfiis ta'u akkasuma gooti bara ijoolleen manfoo'aa fi baankirraa jidduu jiraattota sigale akka waa baradhaa kaasa isinis laalla diyaaspooraa yaariifataa biyya ariifaatu jirtanii hariifataa walumaa galatti kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya arraanta sagantaan arraantanaa kan hin gaabbuun Minnesootaatti argamu kun akka malee sagantaa akka malee guddaati jedhameeti eegamutti jira yeroo ammaan kana Oromoonni baay'ee yeroo ammaan kana akka malee mirqaanaati jiranii lafa san deemuudhaa fi galmatti dhiyaa'aa jira jechuudha namoonni baay'ee yeroo yaada kaasaa jiran argaatii jirra galma san keessatti arraantana gaafilee jajjabduun Jowaar Mohaammed gaafatamti jedhameeti eegamaa Jawaaris deebiin kan jedhameeti eegama kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya akkasuma immoo Minnesootaan guyyaa irraan kana sagantaalee Awurooppaa keessatti taasifame hundaa'u cabsuudhaan tokkoffaan qabatti jedhameeti eegamaati jirame warri Minnesootaadhaan waan isin gootan kan ilaalu ta'a jechuudha. Nagaan tura.